akkana ka fudhatu fudhatee ka itti faradu faradee lixa Yesuus dhufu isaan ni beena ni dhufa eshi ergamoonni kun wammaaf hin kuni kijiba macaafa keessa hin jiru. Guyyaa qiyaamaa jechuudha gaafa dhuma addunyaa kanaa ergamoota rabbii keessaa eenyu ka jalqaba dhufu kamiin faa dhufa jechuu eenyu ka jalqaba dhufu banii aadam hundaaf dhufa anaaf si bichaaf hin dhufu. Yaa ustaaza sirra jabduu. Banii aadamiif eessatti dhufa biyya kamitti dhufaa siin jedhe biyyi itti dhufu na himi. Asaana nu rabba dhugaa dubbadhe asaana na rabba. Ustaaza tun sirra jabduu. Tun narra jabduu. Akka malaayikaati yetti Yesuusii tun sirra jabduu ustaaza. Yaa rabbi bade. Yesuus barfoonuma akka kiyyaa kan keetiin kana qaba oggol ba'ulleen gaafa lafarra turelleen kam akka kiyyaa. Foon haa uffatu malee fooni akka kiyyaa ta'u malee inni hafuura qulqulluudha. Akka kiyyaaf kan kee ilma namaatiin hin uumamne jechuudha. Hafuura qulqulluun garaa durbee maharam keessatti rabbiin uume. Waakkataan jirru bara. Ati kalaas ati kiristaanaa miti kalaas. Ati kiristaanaa miti guutumattu. An kiristaana ta'uu baadheellee garuu qalbii jijjiirra. Hafuura qulqulluu. Okay, amma hafuura qulqulluu jennee si haa herreegnu mee akka herreegumatti deemteen. Yesuus hafuura qulqulluudha jette gaafa Yesuus cuuphamu hafuurri qulqulluun dhufee sirra qubatee isarra qubatee jedha. Maatewos boqonnaa 3 irratti 16. Hafuurri kamiin dirree lamatu jiraadhe eessaa baheetti deebi'ama. Anamma kan himu beeksisa dhaggeeffataa jirtani hafuura qulqulluun dhalatee za'aaraa bara. Akka kiyyaaf kan kee fooniin hin dhalane hafuura qulqulluun dhalate. Gisee uumamu jechuudha. Eessarra jira hafuura qulqulluun dhalate kan jedhu. Ate duuba isa nama uumata jechuudha. Lakki namni uumanneeti rabbitu uumeeti. Mee eessarra jira eessarra dubbifte ati hafuura qulqulluun dhalate kan jedhu. Rabbi gisee uuma akkamitti uumeesh okay si gaafadha. Akkuma Elsaabeexii fi ilmoo erga isiin dhala dhabdee kenneefitti isiillee garaa keessatti uume sanitti Yohaannis cuuphaa akkuma uume sanitti Yesuusin illee uume dandeettii isaatiin abbaa malee. Dandeettii isaatii abbaa malee hafuura qulqulluun dhalate jedhama kan inni akkanaa kun. Hafuura qulqulluun hin dhalanne eenyutu hafuura qulqulluun dhalate si barsiise eessarra jira. Macaafa irra hin jiru eessarra jira kun. Isin kabeetta waa'ee macaafa laalaa fiigu bakka macaafa karaa islaamaa irratti illee amantii kiristaanaa jibbaa ka jedhen jiru jibbansa amantii kiristaanaatiif ka ka'e ummanni islaamaa kana hunda raawwataara jechuudha. Dhiisaa taa'u hundinuu lubbuu fi abbaan na baasa jedhe caammatti amanu kaasitti amanu isin yoomatti dhiiftan maal qaba? Eenyutti dhiifna? Ummata amanu kanni yoo itti dhiifta hoo keessanuma yoo geggeeffattanoo. Mee amantii dhugaa guyyaa dhufa isaa eenna guyyaa nuti duraa kanabaa tuqneen beeknu eessatti kanabaa tuqne nuti takka kiristaana ta'a jennee lallabna nuti muslima ta'a jennee lallabna malee. Ragaa kabahu garee shaadaa jechuun koottaa gara shaadaa koottaa karaa Iyesuusii badaa jedhaatan karaa dildillis karaanis ana. Laa akkas hin jenne a'uudhu billaa akkas jenneen beeknu takka. Karaa Yesuusii badaadha jennee takkaan beeknu maal jettasaa? Karaa Yesuusii bareedaadha. Karaa Yesuusii karaa isinirra deemtan miti kottaa jenna malee karaa Yesuusii badaadha hin jennu. Karaa Yesuus bareedaa xuruu mishaa si galtee karaa Yesuus gaarii bareedaa karaa qajeelaa karaa bal'inaa karaa ifnanaa karaa isin barsiiftan kanaa miti ammoo karaa dukkanaati kun. Siif galu malee ol seentu malee siif hin galu kana maan jedhan kun. Yesuus takkaas ol seentu malee siif hin galu namaan hin jedhu. Rabbiin tokkicha jedhee barsiisee jira Yesuus. Sirriitti barsiisee jira. Anaan gaarii naan hin jedhina waaqayyo tokkicha gaarii jedhe rabbiin tokkicha jedhee barsiise Yesuus. Isa saniif akka ajajaman barsiise Yesuus. Karaan amma uummanni irra jiru karaan kiristaanni baay'een irra jiru amma karaa Yesuusii miti kun. Karaa eenyuti karaa Yesuusii miti karaa barattoota isaatti illee miti karaa namoonni garagaraadhaan sobaniitumaan walitti oofanii erga sanii kitaaba barreeffatanii oofaniidha. Karaa Yesuusitti deebi'aa isin jechuudha. Karaa Yesuus kun kaminnin. Tokkichummaa Rabbii. Karaan isaadha tokkichummaa Rabbiitti yaamudha. Innaan illee karaa abbaa kiyyaa koottaa jechuun gara Rabbii koottaa jechuudha bare.
Inni karaa abbaa kiyyaa koottaa waan jedhee miti rabbiin tokko jedhee barsiisaa ture. Waaqa sadii hin barsiifne Yesuus. Ani waaqa illee hin jenne. Ani abbaan walqixa illee hin jenne. Ani rabbiidha hin jenne. Ani rabbiin walqixa hin jenne. Ani waa hunda beeka hin jenne. Ani hunda kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Karaan isaa karaa kana. Karaan isaadhaa karaa kana. Rabbitu naa kenne waa hunda jedhee dubbata inni. Kiristaan namoo inni rabbi walqixaa waaqa guutuu nama guutuu minaamination guutuu minaxxiyyoo guutuu hafuur sagalee waaqayyoo wama jedhu waan kanan barsiifne Yesuus. Cubbuu aadamii cubbuu eebaluudha cubbuu itti dalagame kanan barsiifne Yesuus tasuma taate waan inni hin barsiifnetu giddiin isarra kaa'ame. Karaan kun karaa isaati mitennee lallabu jirra miti. Yaa ani waan tokko kasi gaafadhu waan okay ilma kana jaalateeti ummata banii Israa'el jallattuu sana yaa nabi Isa gorsi gara kiyya fidi jedhe ergate gaafa ilma isaa jibbitan akkamii abbaa jaalachuu dandeessan deebii kana naa deebi. Ilma wanni jedhamu ilma kan jedhamu macaafa keessatti ilma jechuun nama rabbiin jaalatu jechuudha malee akka macaafaatitti ilma jechuun tasuma taatee rabbiin ilma qaba kadhalche qaba jechuudha miti. Rabbi Yesuus Kiristoos abbaa koof abbaa keessan jedha. Ana qofatu ilma isaati isin ilma isaati miti hin jenne. Abbaa koof abbaa keessan jedha. Abbaa koof abbaa keessan jechuun uumaa koof uumaa keessan akkuma rabbi jennee dubbannu kan uumaa koof uumaa keessan kan horatu kan isin horatu kan isin qajeelchu kana qajeelchu kan waa hunda na godhu isin isaadha jedheetiin dubbata Yesuus Kiristoos. Sii galtee kanaafuu amma akka inni dubbataa jirutti abbaa koof abbaa keessan jedha. Maal jedha ammas ammoo oguu dubbatu guyyicha sanaa fi yericha sana abbaa koo duwwaatu beeka malee namni malaayikaan yookaan ammoo ergamoonni waaqayyoos ilmis hin beeku jedhe dubbata. Osoo ilmi kun kawa nama ta'uu baate silaa hin beeku maa jedha. Ilma jechuun osoo waaqa taate ilmi hin beeku maa jedha. Ilma jechuun waaqa jechuudha miti nama rabbiin jaalatu jechuudha macaafa keessatti. Yesuus Kiristoos warroonni nagaa buusanaa gammadan isaanis ilmaa waaqayyoo hin ta'uu jedha. Ilmaa waaqayyoo hin jedhamu jedha. Warri nagaa buusan ilmaa waaqayyoo hin jedhamu jedha. Isin warra mudaan qabne ta'a akkuma abbaa keessanii warra mudaan qabne ta'a jedha Yesuus. Si galtee? Isaan saba isatti amananiif jecha aboo ammas wagguu dubbatu Yesuus Kiristoos baay'innaanii waan akkanaa hojjedha abbaan keessaniin jaalata ilma waaqayyoo taatu jedheetti wagguu dubbatu namuma kanaan ilma waaqayyoo jechuu jira malee waaqaani miti. Waaqni ilma hin qabu waaqni tokkicha yaa goobazii koo. Waaqni tokkicha ka waan namaa kennu kana waan nama dhoowwatu kan nama ajjeesu kan nama jiraachisu. Guyyaa qiyaamaa jechuudha gaafa dhuma addunyaa kanaa ergamoota rabbii keessaa eenyu ka jalqaba dhufu? Kamiin fa'a dhufa jechuu eenyu ka jalqaba dhufu? Maal guyyaa qiyaamaati miti bar dhufaansi Yesuus Kiristoos yaa goobaz maal taate? Guyyaa qiyaamaati miti akkuma macaafa irratti dubbatutti Phaawulos wagguu dubbatu maal jedha Qorontos 1:15 irratti lakkoofsa 24. Yesuus Kiristoos waa hundumaa golgoleessee waaqayyo erga miidha isaa jala kaa'een booda Yesuus ammoo waan rabbiin itti kenne san guutuu erga isatti deebise waaqayyo abbaatti deebisee erga kenneen booda dhumni in ta'a jedha. Yesuus dhufeetiini waa hunda rabbi isa jala galcha jechuun hin farada akka mootiitti bulchaa jechuudha. Erga bulcheen booda san boodaan ammoo hin du'a inni gaafa du'eetiin jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala achi boodaan qiyaamaan dhaabbatte inni mallattoo qiyaamaati. Suuraa 43 ata 61 irratti rabbiin inni mallattoo qiyaamaati jedhe dhufaansi isaadha jechuudha. Mallattoo qiyaamaati. Qiyaamaan akka kiloo itti mul'isaadha malee inni guyyaa qiyaamaa akkana ka fudhatee ka itti faradu faradee lixa Yesuus dhufu isaa ni beena ni dhufa. Eshi ergamoonni kun wammaaf hin dhufe. Kuni kijiba macaafa keessa hin jiru. Ka jiru illee dogongora ka teessitti mul'isuu danda'a. Bakka takkatu Yesuus dhufa jedhamee bakki sirriitti gad dhaabbatee ibsuu danda'u hin jiru. Soba kuni Yesuus dhufeetiin firdii faradaa nama du'e lafaa kaasaa ka jiru kunni soba. Akkamitti soba yoo taate si ibsammoo? Maaliin soba ishiiti? Nu akkasiin beenye Yohaannis boqonnaa 5 ayyee. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 29 irratti maal jedhame banee si dubbisa yeroo takka. Baneetuma si dubbisa. Gaafni firdii kennu. Akkatti dogongora ta'e siif mul'isa ammoo kana bakka lama sadii si baneeti. بسم الله الرحمن الرحيم جنكم نوري إذا مسقال كوت أيوة كنو داس مال جرى سر التلالي
kana hin dinqisiifatinaa jedhe sa'aatiin itti warri awwaala keessa jiran hundi sagalee isaa dhagaan tokko hin dhufaati warri waan gaarii hojjetan du'aa ka'uu jireenyaatiif warri waan hamaa hojjetan immoo du'aa ka'uu murtiitiif du'aa hin ka'uu jedhetiin dubbata argo jirtaa miti isaa sitti mul'ata amma maal jedhetiin dubbata kan dinqisiifate sa'aatiin itti warri awwaala keessa jiran hundi sagalee isaa dhagaan tokko hin dhufaatii jedhe ammayyuu dhufeera jedhetiin dubbata amma bakka kanatti kana keessaa ni gate malee ammayyuu dhufee jira jedhetiin dubbataayyuu sa'aatiin sun ammaayyuu jedha dabalataan yesuus kiristoosin dhufa jedhamee ka eegamaatiin ture Maatewos boqonnaa 16 irratti dubbatame Maatewos boqonnaa 16 xumura irratti maal jedha ani dhuguma isinitti hima warra as dhaabbachaa jiran keessa namoonni tokko hamma otoo ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu arganitti du'a hin dhandhamanii jedhe argaa jirtaa miti isaa warra as dhaabatu keessa viidiyoo baneetiin jira isin arguutti hin jirtanii warri jala warra as dhaabatu kana keessa jedhe warra as dhaabatu kana keessa warri gariin isaaniidha jedhe warra as dhaabachaa jiran kana keessa gariin osoo tokko Yesuus dhufuu isaadha osoo hin argin hin du'anii jedhe du'a dhandhamanii jedhe ittiin dubbata akkana jechuun Yesuus hin gaafsan eegaatiin turan Yesuusin dhufa jechuun qiyaamaan hin dhaabbatti osoo wanni kun waa'ee Yesuus dubbate taate dogongorri hagana keessatti hin argamu warra as dhaabatan keessa gariin sun du'i Yesuus dhufa jedhee barreesse Maatewos Yesuus dhufuun mallattoo qiyaamaati bee obboleessa kiyya Yesuus dhufuun mallattoo qiyaamaati qiyaamaan maali asiin dura hafe ka maal Yesuus dubbate isa kan hafe ka warra as dhaabatan keessa gariin sun du'in jedhe inni hin duune kun kami ummata kam inni duusa kam warra as dhaabatan keessa jedhe kun jecha Yesuusii bar warra as dhaabatan jecha Yesuus jedhamee Yesuusitti hirkifamee bar kanaafuu amma Yesuusin karaa isaa sirrii miti jedhaattan kaa karaa isaa sirrii miti hin jenne sobaan namoonni irratti waa hirkisan waan hin dubbanne sobaan itti hirkisan amma waan akkanaaf hin dubbanne warra as dhaabatan keessa gariin sun du'in ilmi namaa dhufa ka jedhu kuni sirriidhaa miti si galtee sirriidha maaliif jennaani warra achi dhaabatan keessa hundinuu du'anii jira waggaa 2000 amma